darbii ma keessa jirti ayuu sigalee achuma jirti rabbi laa taqnatu min rahmatillahi rahmataki ya rabbiin guddina rabbiin isin akkasii mujattii san arrabsitan wallaahi waan hagattii tana laal waan hagattii tanaatiif laal waan xurii keessa jala hin geenneef hayaati rabbi baasee suu darbee amma deebite sigalee deema ayilaandii viidiyoo isin amma gadiiftee laala ragaa viidiyoo mukayyafa laala ummata jazbaa mukayyafan beeku nafa achi bira laali mukayyafa dunkooroo mahaayi meencin ya malaxaali jamma haadha faaxee faatu namarra hojjeta bakka anaa si namni sun bichaan beeku sanii si baase maal gochuu qabda alhamdulillahi rabbil alamin kasi arrabsellee mataa gadi አሁን ሰግጄ ወላሂ ሰግጄ ያ ቁርአንም እየቀራው ነው ፋብዬ ቁርአን እየቀራ ወላሂ በቃ ከናፉ አትሊየ ሞነ ስትዳምኑ ረቢን በቃ ሰኒ ሲባሴ ኢንተላርሲቲ አራዳዳ ወላሂ ቢላሂ ቅመምና ጥይት ይዳቲ አባፌት ተርታ ይረፌት ቆላፍት ሲገለ ከናፉ አትሊየም ማጀጁ ደቤታ ወልሶሶቢነ ወልሶሶባቲ ተከጅራ ሃዩቲ ዱጋ ወልቲ ቢነ ዱጋ ወልሶባቲ ወልቲ ቢና ተከጅራ amma wannati fayyadamu qabdu bakka kanatti ta'uu baa rabbi deebuu qabda lammaffaa waan fokkataa tiktookii jala poosti goote kaasuu qabda lammaffaa nama narrabsini akka burees kiyyaa waan sitti dhaamu nama narrabsini kasii arrabsillee alhamdulillah rabbii si baasise laali rabbii silaa osoo Itoophiyaa galtee ummanni marti achirraa si kolfusan laali sigalee anamma akkana nama kana si waasin jedhe nama kana waasin jedhe maqaan ta'u sigalee maaliifi ani waan nama dubbachuu hin barbaadu tiyyaa waan hin beekneef jechuudha angaroo amma akka burees kiyyaa waan si dhaamu ilma namaa hin arrabsin gastii namaa seentee waan argite waan baalagee hin haasa'ini warra si arrabseef sigalee dhiisi sin fayyadu rabbii achii si baase san laaltee rabbii kee qabattee sooma kee sooma salaata kee salaataa dalagaa ta'e xiluu itti jettee dalagaa ta'e waxartii irratti aybaatee tiktookii irratti siggitti filmisii miti akka feetetti haasoyitee taphachuu hin dandeetta sigalee kanaafuu yaa hayuuteen yaa qashtiiteen rabbiin viidiyoo takkaa hin dalagame miidiyaa kanarratti akka hayaati irratti dalagame viidiyoo nan biraa irratti dalagame ergeen beeku wallaahi laziim kun achi muyyatiin osoo huccuu madaamii godhattu wanni yeetan wanni isiin keeziin isii wanni yeete keezii biraati sigalee keezii namaa wanni walitti qabu እንዳታብራራችሁ yaa ምን ummata jili kanaafuu hayaasuu darbiyaa jirti warri beekuu barbaadan mukayyafni achi duuba jira hayaati Itoophiyaan gallee hayaat beel galchi lubu yaa kanaafuu akkas kanuma isiniin jechuufi waan jettoo qabaate hayaati itti fufi asmaani akka viidiyoo kana booda akkaawuntii kiyyarra nama arrabsee poostiin goone uummata jazbaa kana osoo hin taane rabbii kiyyaaf jedheetiyaan rabbii kiyyaaf jedhee waadaa galee rabbiin makaraa san beela san keessa na dabarsee bu'aa bayii hedduu baqa gaafa qormaanni baay'atu gaafa qormaanni si baay'atu baay'isee fuuldurri kee ifa indee utuun qormaatamin wuxxeetii gaariin fidduun beektaami barnootaayyuu utu barattu utuun qoramin wuxxeetii gaariin fiddu eenyummaanillee kilaasii gara kilaasiitti hin darbu soo bara baratti darbuun baay'ee ulfaata qormaata malee. Uummanni girrisaan hawaan fe'ee odeessuu tiktaakii irraa waan iyyituu fidhamte maal jedhanii I think sababa hidhameef ammallee dheebottanii haftan malee isinitti tiktaakii marraatu maraattu hidhamte maan qabadha alhamdulillah rabbil aalamiin bahee jira nama dalagaa qabu baay'ee isaa kana quraana qara'uutiin jira jedheeniiti kana ayyamame jechuudha in salaata jedheeniiti qaxaroo laayivii qabna libaaliyyoo wajjini. jalqaba irratti baaliyyoo faaxuma bubbee abdii culullee jecha isiniif hin qabu warra maqaa keessan yaamee akka sheekaa kaatar abdii ooroo dirqama obbolummaa naa bahe abdii ooroo misgaanaan bizummaa yasፈልግም dirqama obbolummaan qabdu jecha isiniif hin qabu yoo wallahi ከተቀመጥኩበት ተነስቼ thank you ቁጭ በይ ችግር የለም ቁጭ በይ wallahi laazim jecha isiniif hin qabu jecha baaliyyoo keessaa kanan yaadadhu tokko yoo jiraate hayuutiyyaa paantii duugaa paantii takkatti yoo galte anaas si bita Addis Ababaa keessan naa bilbiladhu nama si fuudhoo hin qabne anaas si fuusisaa waan takka dhiphatiin sammuu nagaa qofaan galme naan jette I think gaanii
birrii utuu hin hojjetetiin utuu birrii takka hin qabatiin biyya ormaatii ji'a lama galaa jira minaamin jedhee bu'aa ture gaafa mana hidhaa seenu. Gin ijoolleen mana hidhaa seentu akka biyyaa dhufte odoo mana madaamiin seeniin sammuun isaanii maraatee madaamiin teessan karaa deemte jedhaniini waa meeqa ta'anii madaamiin isaanii birrii dhorgattee kuloroksiin maal baqa miidhaan adda addaa irra ga'ee mana hidhaa san keessa dararaman meeqa jiru. Wallaahi laazim poostiin goone malee ijoolleen gaafa ana argan rabbi sodaa dhufee masiidhaati tiktaak margan furi warrummaan keenya boloyyanummaan keenya bakka nu jirru haa argani. Wallaahi baaliyyoo raasee lama akka bada dallam diraaftii ustaalle viidiyoon diraaftii keessa jira. Viidiyoo poostii nu godhinaan jedhan viidiyoo san poostii godha jaalattanii jibbitanii sagalee nu ta'e abbaafaati bilbila sirraa fuudhanii mana hidhaa keessatti ani yeroo qoratamuu hedduu yakkicha qoratamuu hedduun bilbila na kennan akkani biiroo bilbileetiin sababii minaamina natti himaniif jechuudha afaan akkanaa torgomamuuf bilbilli naa deebi'e malee mana hidhaa keessa bilbila sirraa fuudhan sa'aatiin irraa fuudhan sanii uduu kaameraan na afoo jiru viidiyoo waraabe ijoollee nama 5 na afoo na wajjin jira guyyaa 5 qooqa kiyya namni guyyaa 5 nyaatan dubbadheen danda'u bubbeen hin beeka gaafa mana hidhaatii ba'u bubbeen Faaxumaan faan beekan sagalee hanqabaa fi jiru. Akka amma quufee zannaxee alhamdulillah jedhee wallaahi kana mara kan na godhe rabbii koo irraa fagaachuudha. Jalqabaani kanuma maraayyuu kan keessa na seensisanii bisu ለዚህ ህዝብ ማብራራት ምናምን አይጠበቅብኝም መታ አድርጌ ነው የምነግራቸው ሄሌ ነው እዚህ ውስጥ ያስገባኝ ሲኔ ገላሚ አኒ ሚዲያ ከነ ሉከተካን ዳቡ ደንዳስኒ ሂማም ሉከተካን haalasaa lafa ta'ee akka nyaara haaddadheetanii gabbaa'ee luka takkaan dhaabuu danda'a. Gin ani beetasabee ahun ባለፈው እናንተ ጋር ገብቼ ሪካርድ ምናምን አዩት እና ማዘር በጣም እየተጨነቁ ነው ፋሚሊ ኪያፍ ጀዴት መሌ ኡመተ ሆሎተ ሚዲያ ወሰከ ሚዲያ ካነ ጀቹ luka takkaan dhaabuu nama danda'u sinii galaami dandeettii kiyyaana aslii amma injibba jedhee likki itti meeffamase garuu asliin kaleessa inni dubbate alaqqaskuun wallaahi riikaardii isaa argee waa mara keessa taree kana mara kana barsiise kana mara kan taasise rabbii koo alhamdulillah hidhaa san keessa nyaata malee wallaahi daaraa lafa kanarra salaataa masgajaanu jiru yaa rabbii kii ligalluun innasuu silmaalannoo yoona asfaraarra'an በቃ ቢሮን አሲ ብየ ከናና ማጄሳሚ ያ ረቢና አጄሱ ሄደን እሱ ጉያ ተክ ወላሂ ረቢና ሻሂዲ ጉያ ተክ ሰላተ ጋሪ ሰላዴ ሰላማ ጋሪን ባፈት ያ ረቢና አጄሲን ጉየ መተከ ከይሪ ደለገደን ቀቡ አልተጋ ቆፈ ወላሂ ሳቃችሁ አልሳቃችሁ አይ ዶንት ኬር አይመለከተኝም ከይሪ ተከ ደለገደን ቀቡ አስራናን ፉዳቲን ያ ረቢ ኪየ ሰላቱ መስርና ተከ ሱዩዱ መስርና ተከ ሰላቴን ዱአ እርገዱን ኪያ ኦል ጀዴ ረቢ ኪየ ከደዳ ነምቲቺ ነደለና አኒ ረቢ ኪየ ከደዳ መከራ ሰኑን ደኬሳ በኤ ቤለ ጉያ ሸኒ ኬሳ በኤ መሬ ቢየሌ ገሁፍ ዳሪ ገሄ deebi'aan alhamdulillah suuda arabiyaa keessatti mana dalagaatiin jira kuni marti ka ta'een hoo jalqaba irratti obboleeyyan kiyyaa kanan galateeffadhu kanan qaamaan galateeffadhe illee jiraatiin gammo na cinatti argamanii akkana goote ijoollee darsiisaa daqiiqaa 45 keessatti maafatana mana ishii sunuu akkasii bulchooyte boottee gadi baate hayaa qabamtee ምናምን jettee ashqabbattee himti garuu asii waa takka hin jenneen kanaafuu jechuudha bata jaalee hakim wanni wayyoo jechuun miidiyaa irratti ajandaa wayii dhalate ajandaa rakkoo wayii jechuun amma muudannoodha hayaati madaamiin tee borwaa si gootu hin beektu kaata jette wata faroo attami hin dhageenye ati horichoo lubbuu bara hayaat qabamtee bar golloon dhageenye sila hin baasii jirti jedhanii yeni wallahi jedhime wallahi oroo namarra siti dhageenye ati maa miidiyaa kanatti haadha namarra siti heerumu jattiin ati galgala maatee lagaa jirta ati miidiyaa kanarra namarra ibsaa jirtu libisbisullaa kanaafuu jechuudha nama ta'a argamaa bakka wada gaddalee nigba tokkoffaa hayaat imbaasii deeytee imbaasii irraan akka dalagaa ofii deebite malee mana hidhaan dhayin hayaat araadaadha Itoophiyaan jirtu achuma jirti wallaahi wabillaahi suuda arabiyaa keessa jirti ayyuu shiigale achuma jirti rabbi laa taqnatu